Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan bale wanki yana gaya qabdu jirtu alhamdulillah. Ara le video hara qabadhe sini dhufe jira. Video naramo rakkinna gara nama afuufamu fi gara nama bokoku yookaan gara nama afuufamu osoo borcii hin ta'in qilleensumaan gara nama afuufame akka borcii nama fakkaatu fi sababa maalirraa akkas nama ta'uu danda'ee fi furmaati isaa hoo maaliidha ka jedhu siniif ibsan. Inshallah video obsaan haga dhumaa nafaana turaa sinin jedha. Warri video kiyya kanaaf haaraa taatan subscribe godhaadhaa gara maatii kiyyaa idaamaa sinin jedha inshallah. Warri amma dura naaf gootanii nafaana turtan ammoo galatooma, galanni keessan guddaadha akkanuma nafaana tura. Wanti garaa kenna akka inni nu bokuku yookaan ammoo akka inni nu afuufamu osoo borcii hin taane guddatee akka borciitti ala nu taa'u taasisu keessa tokkoffaani gogiinsa garaa yoo qabaanneedha. Gogiinsi garaatis garaan keenya nu gogee yoo jiraate garaan keenya akka afuufamu akka borcii nu fakkaate afuufamee taa'u taasisa jechuudha. Lamaffaarrattis yoo ka hir'ina bishaanii qaama keenya keessa jiraate qaamni keenya hir'ina bishaanii ka qabaatu ta'e akkasuma wayita garaan keenya nu gogee jedhu garaan keenya nu afuufamu hir'ina qaama bishaanillee qaama keenya keessa yoo ka qabaannu ta'e sababa garaan keenya nu afuufamu nutti ta'a jechuudha. Sababa saniifillee nu afuufamuu danda'a. Sadaffaarratti ammoo wantoota akka kaafiinii, wanta akka mirindaa, kookaa, laslaasaa kanneen buna yoo ka dhuguu baay'ifnu ta'e sababa saniifillee kaafiinii of keessaa qaba waan ta'eef yoo ka dhugnu osoo hin taane yoo ka ofitti baay'ifnu ta'e sababa saniifi garaan keenya nu afuufamuu danda'a jechuudha. Akkasuma yaada garmalillee yoo ka qabaannu yaada cinqii garagaraa yoo ka qabaannu ta'e yoo amma ka baay'ifnee yaannu ta'e sababa sanarraa ka ka'e garaan keenya nu afuufamuu danda'a. Ammas yoo raammoo garagaraa garaa keenya keessaa ka qabaannu ta'e raammoo wayitee garii nama daa'ima xiqqaa guddaa hin jedhu garuu raammoon yookaan wasfaatii jedhama afaan biyya keenyatti duraan ijoollee xixiqqoo akkasitti nu rakkisaa ture. Ijoollee xixiqqoo faa baay'inaan rakkisa, namni guddaallee numa qaba. Raammoo akkasii raammoo garaa keessaa faa yoo ka qabaannu ta'e sababa raammoo saniitiif garaan keenya nu afuufamuu danda'a. Afuufamullee bira bahee tareeti hindi dicha hafuura qabu godhata. Hafuura garaa yoo namni nama bira taa'ullee nama dhaga'u asuma garaa keessa waa jedhu akkuma jedhee ibsullee hin beeku. Garaan nama iyya nama haasa'a sammalillee sababa sanarraa ka ka'e nama afuufamuu danda'a jechuudha. Sababa kanaati yoo ka nama afuufamu ta'e wanta biraallee akka dhukkuba tiruufaa nama qabullee yeroo gariin afuufaman ni taha. Karaa hedduudhaan nama afuufamuu danda'a garuu tokko tokko kan qabadhee isin dhufe keessaa ganuma kasaniif himu ta'e furmaanni isaa hoo akkamitti ofirraa balleessuu dandeenya ka jedhu laafaadha inshallah isinii hima. Garuu jalqaba borcii fi afuufaa akka garaan isin booko ka'e yookaan garaan isin afuufame addaan yoo bartan bareedaadha. Ka borcii ofirraa balleessuu garaa nama afuufame ofirraa balleessuutu irra laaffataa irra salphaadha. Hoo ka gogiinsa garaatiin nu gogu ta'e garaan keenya akka laafu wanta garaa keenya laaffisuu fayyadamuudha. Video garaa nu goge video tokkorraallee lama hojjedhee jiras dura keessa deebi'aati ilaalaa isin fayyada sinin jedha. Lammaffaarratti yoo ka hir'ina bishaanii qaamni keenya qabaatu ta'e bishaan baay'ifnee dhuguudha. Bishaan akkuma video kiyya hundasaa keessatti jedhutti fayyummaa qaama hunda keenyaafiyyuu barbaachisaadha. Wanta amma dubbataa jiru kana qofaaf miti fayyummaa hundaafiyyuu fayyadamuu qabdan jechuudha. Ammas wanta akka kaafiinii kanneen yoo ka ofitti baay'isnu ta'e ofirraa xiqqeessuudha. Yaada garmalee ilma namaa ta'e ka hiyyaanne hin jiru garuu yaada cinqii namatti buuse stressii namatti buusu yaada garmalee akkasii san ofirraa xiqqeessuudha. Wanta raammoo garaa keessaa ka amma jedhu kana yoo ka qabaannu ta'e ammoo karaa raammoo san garaa keessaa ofirraa baasa wanta adda addaallee numa jira garuu haa ta'u mana yaalaa deemtaniiti yoo ka raammoo garaa keessaa qabdan isinin jedhu ka ta'u ta'e qoricha isaa doktororraa ajajattanii yoo fudhattan bareedaadha. Ammas ganama
garaa bokoo kee kana ofirraa balleessuudhaaf ganama garaa qullatti yoo bishaan loomiidhaan walitti hidhaatanii bishaan fuutanii loomiitti cunfitanii bishaan loomii san walitti maktaniiti ganama garaa qullatti aga torbaan tokko wal jala yoo kadhugdan ta'e gabaabinumatti garaa afuufamee qilleensa garaa keessa nu jiru qilleensa garaa keessa walitti kuufamee taa'usan karaa alaanurraa gadi baasa garaan keenya osuma gadi nuuf deebi'a jechaadha inshaallah. Akkasuma shaayii zanjabiilaallee yoo dhugnu ta'e garaa nu afuufame nurraa balleessuudhaaf nu gargaara. Bishaan danfisneeti zanjabiilatti gooneeti bishaaniif zanjabiila walitti ganama garaa qullaa yoo dhugnu ta'e garaa nu afuufame gabaabumatti yeroo gabaabaa keessatti nurraa gadi deebisuu danda'a inshaallah. Haala kanaani garaa borcii fi garaa nu afuufame addaan baafanneeti karaa salphaadhaan yoo garaa nu afuufame ta'e ofirraa xiqqeessuu dandeenya. Kana fakkaata inshaallah viidiyoon narra isiniif qopheesse yoo jaallattan like share comment subscribe godhaadhaa obboleewwan keessaniif illee share godhaadhaa irraa fayyadamanii haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti gaafii yoo qabaattan karaa komentii jalaatiin naaf kaa akkasuma yaada keessanillee naaf barreessaa walirraa baranna wal barsiifna inshaallah. Hedduu tokko sin jaalladhaa naaf jiraadhaa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.